Lama egaa sanbattan kanarratti haalli jiru akka walii galaatti yeroo laallu tasgabbaa fakkaata. Keessattuu guyyaa jimaataa pireezidaantii itti aanaan bulchiinsa yeroo naannoo Tigraay kan ta'an Leetinaal Jeneraal Taaddasaa Waradaa miidiyaaleef ibsa erga laatanii booda haalli jiru tasgabbaa fakkaata. Keessattuu isaan waraanni hin jiraatu rakkoon jiru mariidhaan furama qabxii jedhu ibsa isaanii keessatti himanii turanii. Kana malees immoo waliigaltee Piriitooriyaa rakkoo keessa osoo hin galchiin itti fufuu barbaanne jechuudhaanis dubbatanii turanii. Haala waliigalaa jiru kan immoo muddama uumamee kanas karaa nagaa fi karaa siyaasaatiin furuudhaaf kutannoo akka qaban gariin akka waliigalaatti kutannoo akkasii akka qaban kaasaniiti kan isaan turanii. Haaluma kana bu'uureffachuudhaan haalli naannicha keessa jiru tasgabbaadha jechuun ni danda'ama. Sanbattan irratti magaalaa Maqalee keessatti wanti addaa taajabuu dandeenye inni tokko kantiibaa magaalaa Maqalee ta'anii keessattuu garee TPLF Dr. Dabratsiyooniin durfamuun kan muudaman yookaan immoo kan kaa'aman jechuun ni dandeenya. Mana mareedhaan filamanii kaa'aman kan jedhaman Dr. Radaayii Barehaa magaalaa Maqalee keessatti dargaggoota waliin akkasumas immoo guyyaa dubartoota magaalaa Maqalee wajjin marii taasisuudhaan dabarsaniiti kan isaan jiranii. Guyyaa har'aas magaalaa Maqalee keessa iddoowwan garaagaraa socho'ee haala waliigalaa jiru ilaaluudhaaf yaaleen ture. Haalli waliigalaa jiru baay'ee naga qabeessa jechuun ni danda'ama. Sochiin hawaas dinagdee haaluma kana dura tureen itti fufeeti kan jiru. Keessattuu dhaabbileen kenna tajaajila uummataaf yookaan fayyadamtootaaf dhiyeessaati kan jiranii. Giddugalawwan gabaatis banaa ta'anii tajaajila laachaa jiru. Tajaajilli geejjibaatis magaalittii keessatti akkuma kana dura tureen si'aati tajaajila kennaa akka turan taajabuu danda'eera. Manneen barnootaatis adeemsa baruu barsiisuu osoo addaan kutiin itti fufaniiti kan isaan jiranii. Gama biraatiin immoo hiriirri manneen baankii irratti keessattuu dhuma torbee irratti hiriirawwan dhedheeroo agarre guyyaa har'aa kana hagas mara hin jiran jechuun ni danda'ama. Tole kan biraa naannoo sanatti walitti bu'iinsi tureeran jedhamu odeeffannoo ni qabdu tibbana naannoo sana turtaa waanta ta'eef namni miidhames jira jedhamu magaalaa Maqaleetti dhiyoo jiru irratti. Eeyyeen Zalaalam magaalaa Mahoonitti taateen uumamee akka ture odeeffannoo ni qabna. Garuu jiraattotarraa akka odeeffannetti walitti bu'iinsa haala yeroo naannoo Tigraay kan wajjin wal qabatu Taane walitti bu'iinsa qaamolee hidhatan lama gidduutti galgala keessa wal beekuu dhabuudhaan yookaan ati eenyu kan jedhu gidduutti uumame akka ta'e jiraattota magaalattiirra yookaan immoo Mahoonirraa odeeffachuu dandeenyeerra. Kanaan achitti dhimma muddama kan wajjin wal qabatu akka hin taanedha kan odeeffanne. Gama biraatiin amma naannicha kan bulchaa jiru odeeffannoon jiru maal fakkaata? Erga Obbo Geetaachoon gara Finfinnee deemanii ibsa kennanii jiru. Gareen Dr. Dabratsiyoon fa'aa jiru. Erga Jeneraal Taaddaseen ibsa kennanii booda naannicha odeeffannoon jiru wanti abalatu gaggeessaa jiran jedhu odeeffannoon jiru jira? Ammatti wanti qabatamaan yookaan immoo odeeffannoon qabatamaan qaama mootummaa federaalaarraas ta'e kan naannoo Tigraay irraa odeeffannoon qabatamaan argan hin jiru. Ammatti aangawaan olaanaa kan bulchiinsa yeroo miidiyaatti as bahanii dubbachaa jiranii fi hawaasas yeroo tasgabbeessan kan agarree itti aanaa pireezidaantii bulchiinsa yeroo naannoo Tigraay kan ta'an Leetinaal Jeneraal Taaddasaa Waradaati. Isaan pireezidaantii naannichaa ta'uudhaan muudamaniiru yookaan immoo ramadamaniiru odeeffannoon jedhu keessattuu miidiyaa hawaasaa irratti bal'inaan qoodamaa ture. Haa ta'u malee odeeffannoo qabatamaa qaama federaalaa akkasumas naannoorraa wanti dhageenye hin jiru. Gama biraatiin mariin aangawoota TPLF yookaan abut Dr. Dabratsiyooniin hoogganamuu fi mootummaa federaalaa gidduutti illee mariin jira odeeffannoon jedhu akkasuma deemaa tureera. Keessattuu sanbattan kanarratti haa ta'u malee odeeffannoon qabatamaan gama lamaaniinuu gadi bahee miidiyaaleef yookaan uummataaf ibsamee hin jiru. Abtaamuu guddaa galatooma odeeffannoon biraan dhaqqabsiisteef. Dhaggeeffattoota keenya muddama gidduu kana Maqaleetti uumamee jedhu hordofeeti waayilli keenya Abtaamuu Xibabuu magaalaa Maqaleerraatti gabaasa kana kan biraan dhaqqabsiise. Godina Jimmaa aanaa Saxxamaa magaalaa Gaatiraatti hordoftoonni waldaa Makaana Yesuusii sagantaa amantaa isaanii gaggeessaa osoo jiranii haleellaa raawwatameen miidhaan namaa fi qabeenya irra gahe. Waldaa warra Wangeelaa Makaana Yesuus Sinodosii Beetel Jimmaarraa bakka taatee kanatti kan argame luba Abdataa Lammeessaa maatii olaanaatu dubbise. Kuni kan ta'e halkan gaafa bitootessa 4 waldaan guutummaa guututti gubateera. Meeshaa waldaa wal qabatee wantoonni waldaa keessatti tajaajilan kanneen akka saawundi siisteemii guututu jira ture, kiiboordiin jira ture, kiiboordii leetestiitu jira ture, waggaa tokkoon caalu ergee bitame. Meeshaawwan jiran waldaan guutummaa guututti waajjira dabalateeti. Qabeenyi waldattii keessatti tajaajilaaf oolu hundumtuu kan barbadaa'e
Kanatti aansuudhaan naannoo mana 14 kan ta'u manni amantootaa meeshaan mana isaanii keessa jiru karaan galma isaanii yookaan immoo balballi isaanii caccabee meeshaan mana keessaa qaban guutummaatti otoo tokkoyyuu hin hafini kan inni caccabee kaan immoo manuma keessatti walitti qabanii gubanii. Mana bakka waaqeffannaatiin ala mana jireenyaa jechuudha. Manni waaqeffannaa hin gubatee meeshaan mana amantootaa mana 14 garuu hin barbadaa'e. Naannoo mana amantaa san jira mana jireenyaa. Naannoo mana amantaa sana jiraatu naannoo waldaa sana jiraatu meeshaa isaanii tokkoyyuu hin hafne naannoo nama 8 kan ta'an immoo cuubeedhaan kan waraanaman jiru gajaraan kan rukutaman jiru ammallee riiferiin barraa'ee kan gara Jimmaatti kan immoo gara Naqamteetti yaaliidhaaf kan socho'ame jira. Egaa achumatti hospitaalli giddu galeessaa jira amma achitti yaalamanii sana kan darbe gara hospitaala kan geeffaman jiru. Egaa saayikooloojikaalii amantoonni suni baay'ee miidhamaniiru. Qabeenyi barbadaa'ee baay'eedha. Namoonni kun amma mana isaanii keessa waanuma ittiin waan itti bilcheeffata waan irratti nyaatan illee kan hin qabne gara mana namootatti baqatanii kan jiraatanidha. Maxxantummaatti jiraatu amma of danda'anii mana isaanii keessatti deebi'uudhaaf waan itti deebi'an hin jiru, sireen hin jiru, wanti irra ciisan hin jiru, wanta hundumti isaayyuu hin barbadaa'e waan ta'eef haalota kana keessa jiru siin jechuu kooti. Miidhaa kanaan geessise eenyu wanni adda baafattan jira? Egaa garaagartummaadhuma amantaarraa kan dhufe dhagaa halkanii waan ta'eef maqaa balu jechuu isaanis waan qabanii lafa isaan ciisanitti kan isaan itti duulan aanaa guutuutti garagare waan ta'eef miidhaa kana balutu gaggeesse jedhanii dubbachuudhaaf hin ulfaata. Maqaa namoota miidhaa kana geessanii adda baasuudhaaf halkanidha. Naasuu keessa jiru ibsaa balleessanii kaaniiti kan godhan waan ta'eef waan ittiin adda baasan hin qabne ragaa ta'uuf illee rakkata jechuudha. Tarii eegas wanni ta'e hoo maali haala naannootiin namooti to'ataman fa'aa jiru gama mootummaatiin maaltu godhame? Qaamni mootummaa nu durseeti kan inni qaqqabe naannoo sa'aatii 12tti nama ka'umsa jeequmsa kanaati jedhee shakku yeroo sanaa to'annaa jala oolchaniiru. Namoonni kaanis immoo qaamni mootummaa sakattaa jira. Dhugaa dubbachuudhaaf mootummaan deeggarsa guddaa godheera, dhamaatii guddaa godheera. Dhimmicha tasgabbeessuu keessatti qaamni mootummaa gahee olaanaa taphatee jira. Kanaaf karaa mootummaatiin wanti jiru baay'ee gaariidha. Ammallee qaamni mootummaadhaa ramadamee itti gaafatamaan paartii godina halkan sanaa kaasee amma ammaatti gara mana isaaniitti hin deebine iddoo sana dhimma kanarra jiru. Kana dura sodaachisni yookaan doorsisni yaaliin akkanaa tureera leellaan akkanaa amantootarra? Eeyyeen naannoo ji'a tokkoof waan ta'e dura qeesii achirraa tajaajilu dhagaadhaan rukutanii namni yakka kana raawwate to'atamee manni murtii naannoo murtii ji'a 4tti murteessee mana hidhaa jira. Doorsisni adda addaa immoo yeroo garaagaraatti tureera iddoo sanarratti. Eegas kaleessa namooti yoo manuma diigame keessatti waaqeffatan argine haalli sun maal ture? Egaa kaleessa manuma diigame sana balbala irratti walitti qabneetu qaamni sinadoosii dhaqee namoota kana tajaajileetti deebi'ee egaa bakkee irra jiru akkuma fuula miidiyaa keenyarraa argitanii aduu keessa ta'aniiti kan isaan sagalee waaqayyoo dhaggeeffachaa turanii achumatti tajaajillee haala gara fuulduraatiif immoo egaa waaqayyo wajjiniin taanee waan tokko haala mijeessinaaf jennee yaannaa qaamni nu gargaaru duuka taanee malee ammallee meedaadhumarra jiru waa gochuufis. Ashama kabajamtoota daawwattoota keenya akkuma oduu bifti afaan oromoon dhaggeeffattan torbee kana dubbii ijoo fi ajandaa kan ta'ee jiru kun shanyii hoogganaa waboo jiddu galeessaa kan ture shanyiin Nagaasaa akkuma beekamu mootummaan PPT bitamee waan tureef battalumaa hoogganaa jiddu galeessaa kun shanyiin kun bitamee hoogganaa PPT'n maallaqa guddaa kan namee fi doolaara maallaqa miliyoona 2.3 jedhama. Sanii fi Finfinnee isaallee lafa kana yaanii bitamee ture. Hoogganaan kun hoogganaa jiddu galeessa Oromiyaa ture kan Shawaa keessa turedha. Akkuma inni bitamee tureen waboon ajajaa olaanaa waboo laa jalamarru raajjee fudhachuu dhabu isaa yeroo dhagahamutti shakkii keessa galanii bakka isa kana aangoo irraa kaasanii bakkuma inni jiretti waamicha dhiyaamanii waamicha dhiyaachuu waan ta'eef jijjiiran. Akkuma jijjiiraniin booda hoogganaa jiddu galeessaa waboo kan biraa godhamee jira. Yeroo ammaa kanatti
addi bilisa baasa Oromoodha. Woboon kan qabsaa jiru woboon ammallee kan qabsaa'e gaara jira. Woboon bosona jira. Addi bilisummaa Oromoo jechuun woboo isa jaalmaroon hoogganamu isa amma yeroo ammaa kanatti bosona jirudha. Woboon inni kaan ammoo akkuma ammaan dura Hangaataa Ibrahim fi hoggantoota tokko dhaamaa turan woboo fakkeessee kan Shimallis Abdiisaa woboo Shimallis tolchedha. Woboo Shimallis gartee ijaaree mindaa nyaagisee maqaa akka ummatichi woboo jibbuuf deemaadhaati yeeni mindaa nyaagisee Wallaggaa fi karaa Shawaa Arsii keessatti dhufanii qabeenya namaa hatanii qabeenya namaa saamaa turan. Akka wobootti uffata yuunifoormii qabanii alaabaa deddeemanii si saaman qabeenya namaa saaman nama zarafan. Kana kun woboo Shimallis dhaabedha. Woboo Shimallis wanni kaayyoon Shimallis woboo biraa hundeesseefis akka namni woboo qabsoo Oromoodhaa isi dhugaa kana. Isi qabu woboon tun hattuudhaa woboo qabeenya nama saamtu woboo kanaatti jee akka jibbu akka uummanni woboo hin jaalanne godhuudhaaf akka uummanni woboo hin jaalanne godhuudhaaf woboo biraachuu ifijaaree mindaa nyaagisee hanga namoota 100 kan ta'u jechuudha. Arsii Shawaa fi Wallaggaa keessatti bobbaase. Yeroo ammaa kanaatti jaalshanyiin yeroo galu qullaa gale. Jaalshanyiin nama lama sadii qofa hedduu waaddaatiif nama lama sadii malee inni akka jirutti woboon kaan garaagaltee karaa ajaja jaalmarootiin garaagaltee hoogganaa biraa qabdi. Ajaja biraatiin jirti. Yeroo kanatti jaalshanyiin warreen isaa wajjin wanataan nama 4-5 qofa. Sanuu meeshaa waraanaa irraa fudhatameeti. Biyya kunoo hoogganaa jiddu keessaa Sanyii Naggaasaa mee kunoo qawweedhaan maan deemin hidhannoo maan galchin qawwee meeshaa gurguddoo qabdu maan galchisin mee woboo maan galti sunuu qawwee woboo meeshaa galchite galti jirti qawwee takka dhuqii meeshaa harka kaanitti kan footootti kaa'aa jiran. Kun ajandaa uummata Oromoo ittiin burjaajisuudhaaf yookaan qabsoo Oromoodhaan bilisummaa Oromootaan warra gaarii jiran kana hamilee cabsuudhaan akka woboon galtee fakkeessanii akka uummatichi wobootan jibbu godhuudhaaf shira xamaa jiru. Kanaaf woboon marii jira injifannoo kan uummata Oromootti.